Oromo view, Garmsa. Oromo view, Garmsa. Oromo view, Shamala. Akkam jirtu daawwattoota OView bakkuma jirtanitti biyya ambaadhaa warra nu daawwataa jirtanii sagantaa keenya kana jala buutanii hordoftanii yaada keessanis nu hiruudhaan ammaaf ga'uu keessanii fi hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Har'as gaa akkuma yeroo kaanii keessummaa addaa isin qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa Leensaa Admaasuu Magarsaa jedhamti. Leensaan barumsa isheetiin kan daa'imarratti baratte yeroo ta'u guddina daa'imarratti ogeettiidha. Kan isheen barattees early childhood study isa jedhamu yeroo ta'u amma immoo maastersii ishee hojjechuudhaaf irratti qophaa'aa jirti. Egaa Leensaan ogummaa ishee irratti hundaa'uudhaan har'a beekumsa ishee nuuf qooduuf as jirte jechuudha. Maree ishee wajjin goonu obsaan teessanii akka dhaggeeffattan irraas immoo barattanii yaada keessan gara keenyatti akka ergitan abdachaa gara Leensaatti isin deebisa. Leensaa gara sagantaa keenyatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdanii isinillee galatoomaa sagantaa kana kanatti qindeessitanii ogummaa adda addaa namoota qabanii haasofsiistanii iddoo adda addaa qaqqabaa jirtu kanaaf baay'een isin galateeffadha. Leensaa nuyis baay'ee gammanneerra asirratti argamu keetiifarra OView kabajjee dhufuu keetii fi baay'ee si galateeffannaa. Leensaan eenyu yoo jettani warra OView ilaaltan obboleettii Aanneeti. Aanne booddee ishee alatteedha. Kanaaf inni gudduutti argamu isheetiif baay'ee gammannaa. Gaaffiif deebii siif nagaan waa'ee ijoollee akkamitti guddisuu danda'u ijoolleen akkamitti gara waa'ee barumsaa irratti kan hunda'eetu kan nuyi haasofnu. Yaa anis baga nagaan dhufte siin jedha. Har'a sagantaan keenya waa'ee child development akkasumas screen time haasofna. Ani gaa waa'ee screen time gaaffii tokko si qaba. Warraa siin jalqaba amma ijoollee yeroo baay'ee egaa biyya teknooloojiin guddate keessatti gaa baay'ee rakkisaadha ijoollee akka isaanii guyyaa guutuu sarran oollee yookaan amma murtaa'e akka isaan ilaalanii barsiisuuni isarratti haasa'uu barbaannarra waan ta'eef ijoolleen amma umurii adda addaatiin sa'aatiin murtaa'e jira kan isaan ittiin ilaaluu danda'an akka umurii isaaniitti sa'aatii murtaa'e ilaaluu danda'u moo akkamiin waan Egaa ijoolleen screen time akkuma ati jettee bara kana keessatti dhaloota kanaanii screen time isaanii guutumaan guututti dhaabuun yookaan immoo hir'isuunis baay'ee rakkisaadha. Garuu amma nu danda'ame immoo wanta American Academy of Pediatrician kan jedhu umriidhaan yeroo kaa'u ijoolleen dhaloota amma waggaa lamaatti warra jedhanii zero timeidha. Sana jechuun waan tokkollee ilaaluu isaan irra hin jiru jechuudha. Bilbilarraati, televezyiiniin, iPaadii, kompiitara all inni kun hundisaa screen timeidha. Kanaaf kana hunduma isaa ilaaluun isaaniif hin ayyamamu jechuudha. Arguun isaan irra hin jiru. Sana booddee garuu waggaa lamaan olitti amma sa'aatii lamadha guyyaatti kan isaaniif ayyamamu jechuudha. Kan isaan ilaalan irra jiru. Sa'aatii lamaa kunis umurii murtaa'eedhaaf immoo ijoollee warra masaa ol jiran hunda isaaniitiif. Jechuun amma kai umurii amma isaanii ol jiru hundumaadhaaf jedha. Amma garuu yeroo dhiyootti amma kan AP kan jechaa jiru American Academy of Pediatrician kan jechaa jiran gara teenageriitti yeroo deeman waggaa 12-13 yeroo adeemanii taamiin isaa suni bal'achaati adeema. Garuu sana aadaa sana akka isaan qabaatanii fi jalqabuma barsiisaatii adeemu jechuudha. Akka isaanii taamii isaanii yeroo hundumaa sana irratti hin wanni hin jenne ijoollummaadha jalqabanii karaa qabachiisu jechuudha. Sana booddee of danda'aa adeemu waan ta'eef ofii isaaniitiifis maaneejii gochaa akka adeemaniif. Baay'ee gaarii. Gaariidha waan screen time kun rakkoo guddaa waan ta'ee jiruu fi teknooloojii kana wajjin wal qabatee taliileen
isuma rakkoo guddaa kana jalqabuma sitti darbattee jechuudha. Lalistuun gaa already jettee Leensaan ana obboleettii kooshii xiqqoodha. Ogummaan ishee egaa guddina daa'imaa irratti baratte. Garuu uumaadhaanis ijoollee wajjin baay'ee obsa isaa qabdaa. Fedhii isaas waan qabduu fi barumsa sana barachuudhaaf murteessite. Mee jalqaba ogummaa keessaniyyuu maaliif sana barachuudhaaf akka fedhii qabaatte barumsa sana keessaa immoo osoma kana jennee yaasoo jalqabin maalinni inni jeneraal ati barte amma irratti hojjetaa jirtu. Barumsa sababiin ani gaasa barumsa kana barachuu barbaade fi akkuma ati jette ijoollee baay'een jaalladha. Wantumani ofii kootii ijoolleen qabaatin iyyuu yeroo baay'ee namni utunuma ijoolleen qabaatin ijoolleen kee fayyaa jiruudhaan jedhu yeroo baay'ee ijoolleen wajjin na argu waan ta'eef ijoollee wajjin kan keessa jechuun isaanillee kan keetti garuu ijoollee nama kaanis baay'een ijoollee ofitti qaba ijoollee baay'een jaalladha. Isumarraa kan ka'e dur yeroo kaalleejjii jalqabe narsiingiin deemee jalqabe. Chinini karaati karaa geeddaree jechuudha. Plan A fi B korra ture kanaaf B irra ture itti fufee jechuudha. Kanaaf waanuma keessa koo turedha. Kanaaf inni sana baradhe. Inni nani baradhe immoo early childhood studies jedha. More kan inni focusii godhu child development irratti jechuudha. Maali brain development isaanii psychology isaa jechuudha. It's not early childhood education if he studied gargar jiru inni kuni psychology department jala jira. Oh, okay. Isuma irratti gaaffiin qaba. Waa isa irratti argee baratteef ijoollee umuriin isaanii xiqqoo wanti guddina sammuu isaaniitiif gargaaru maali jettee yaadda ijoollee warra xixiqqootiif? Akkuma sin jedhee early childhood studying kun birth to 5 dha dhaloota amma waggaa 5 jechuudha. Sammuun ijoollee kan baay'ee wanni jedhu sammuun keenya harki 90 waggaa amma umrii dhaloota amma waggaa 5 dha kan inni develop godhu. Harki 90 sana jechuun majority some braining Kenya develop godhe waggaa 5 yeroo kindergarten ijoollee lixanii jechuudha. Sana keessaati amma waggaa 3tti harka 80 dha. Kanaafidha screen time ni birth to dhaloota hamma waggaa 2tti zero screen time kan jedhamu. Maaliif screening ni ijoolleen akka waa baratan isaan hin gargaaru. Akka isaan yeroo sanatti jechuudha. Umrii sanatti maaliif waa ilaalanii yeroo isaan itti baratan miti. Isaan ijoolleen interaction irraa baratu jechuun itti haasa'uu irraa kitaaba dubbisuu fi wajjiniin taphachuu kan biraa kan ijoollee guddina isaaniitiif gara qaabbicheettiitti wani gargaaru inni tokkoffaan maatii haadhaaf abbaa jaalalaan ijoollee guddisuu jechuudha. Jaalala qabaachuu sana maatii haadhaaf abbaan isii hin jiraanne akka haadhaaf abbaatti ta'ee nama ijoollee sana supportii godhee waan isaan barbaachisu isaanii wanni godhu. Inni kaan immoo akkuma jedhee karaa dubbisuu fi yeroo baay'ee ijoollee akkuma dhalatanii fi newborn faa yeroo itti haasoftu yeroo kitaaba dubbistuu fi maal isaatti dubbistaasiin jedhu namni baay'een jechuudha. Garuu yeroo sana hin haasa'an malee sammuun isaanii stoorii gochaa jira jechuun kaa'ataa jira jechuudha. Kanaaf yeroo haasa'uu jalqaban already isa qaban sanatti baasaa jiru jechuudha. Sammuun ijoollee ijoollummaatti kan inni develop godhu like neuronii gara 70 sakandii tokko keessatti wanni develop godha jechuudha. Suni amma nuti itti haasofnu buukii dubbisnuu fi neuronii suni connectionii uumaa jira. Synapse jedhama. Sana connectionii uumaa jira jechuudha. Sana kan nuti gargaaruuni face to face connection when communication qabaachuudhaan ijoolleetti haasa'uudhaan kitaaba dubbisuun fi wajjiniin taphachuudhaan physically wanta gootu sanatu wanni jedha malee screening suni waan tokko isaaniif hin godhu. Like waan isaan gargaaruun qabu instead sammuu isaanii freeze godha akka developing godha akka guddanne isaan godha jechuudha. Asirratti gaaf tokko hundumti keessan dhage'ees beeka. Waan akkasirratti sababa irrattiif haatillee gaaf ulfataatu
garaa keessatti Ittaasaa ittaasaa jedhama, muuziqii, yookiin classical music gochuun music suni itti akkam hubannuu. effectiveidha. It is effective. okay, Yeah. isuma ba- An ofii kooti fi mucaa koo jalqabaa yeroo ulfa ture. Brain sammuu qaama keenya keessaa seensii shanan keessaa inni jalqabaa seensiin kan hearingiti waa dhaga'uuti jechuudha. Ji'a ja'aatti ulfa ji'a ja'aatti ijoollee waa dhaga'u jalqabu. Sana jechuun yeroo ulfa ji'a ja'a sagalee haadhaa hin baru already. Sagalee haadhaa hin beeku afaan ati haasoftu sana afaan sana hin beeku ijoolleen keen dhaga'u. Kanaafiti buukii kitaaba dubbisaa fi faarfannaa yookaan muuziqaa adda addaa dhageessisa jedhama. Osuma garaa keessa jiran Osuma garaa jechuudha. keessa Achuma garaa jiran keessa jechuudha. Yeroo biyya kana hin argita yeroo exersaayisii fa'aa hojjetan ulfa ta'anii muuziqaa isa kilaasikaalii ofirratti kaa'anii yeroo exersaayisii hojjetan argita itti haasa'us nugaa oodiiyuma nutti taa'amiti aadaa keenyaan wanta akkasii waan hin baramneef kan biraa sa'aatii jettee irratti waggaa tokko amma waggaa lama no screen time TV'uma waanuma akkasii ilaaluu hin qabanidha. Sana booddee umrii meeqa irratti ilaaluun hin danda'ama yeroon immoo yeroo meeqaaf ta'uu qaba. Lammata immoo ilaaluun isaanirra hin jiru gaafa jedhamu miidhaa inni fidu himteetta. Interaactioniidha nu kan isaan wajjin gochuu qabnu malee TV jalatti isaan dhiisuun akka sammuun isaanii hin guddanne miidha. Kanaaf kana gaa namni kan irraa barachuu qabu san booddee immoo umuriin irraa jalqabanii waa ilaaluu danda'an. Yoo ilaalan immoo waan akkamii ilaaluutu isaanirra jirame kana yoo tuqxe. Akkuma sila jedhe umrii kan isaan ilaalu waa ilaaluu danda'ani waggaa lamattidha. Waggaa lamatti waa arguu ijji visionii development isaa suutadha kan inni developii godhu. Ijoolleen kalarii adda baafatanii wanta ilaalanii hubachuudhaaf ijji suutadha kan developii godhu. Kanaaf amma akka fakkeenyaaf akka sila jennee dhageettiin jalqabadha kanaafidha kan waa dhaga'u wanni sun inni jedhu ijji garuu suutadha. Kanaaf wanti isaan ilaalan sun ija isaanii miidha malee isaan waan tokko iyyuu irraa hin baratan. Waggaa lama dura. Amma waggaa lama duraatti jechuudha. Waggaa lamaan asitti garuu waa barachuu jalqabu jechuudha. Waa irraa barachuu. Even sanayyuu guyyaatti sa'aatii lama ilaaluu danda'u. Sana jechuun sa'aatii lama guutummaatti yeroo tokko ilaaluun isaan irra hin jiru. Cabsitee daqiiqaa 20 yoo ganama ilaalan achi moosistee daqiiqaa 20 godhame umriidhaan jechuudha. Amma ijoollee waggaa lama sa'aatii lamaaf yeroo tokkotti iddoo tokko kaa'uun sirrii miti. Waan jechuun attentioniin isaaniis waa tokko taa'anii yeroo dheeraadhaaf dhaggeeffachuuni attention wanni isaan attention span isaanii gabaabaadha waan ta'eef jechuudha. Amma ijoolleen warri gurguddaan warri waggaa 10 sa'aatii tokkoof taa'anii waa tokko dhaggeeffachuu hin danda'u. Maaliif attentioniin isaanii dheeraadha jechuudha. Kan warra kanaa garuu daqiiqaa 5 caalaan baratan. Inni kaanii ofumaatii yeroo isaanii iskiriinii wanni sun ija isaaniitti ba'a malee waan tokko irraan baratan jechuudha. Kanaaf xixinneessinee spreadii gochuudha jechuudha. Amma gaa ijoolleen yeroo warri baay'ee ilaalan kun yeroo baay'ee gaa inni argina namni ijoollee isaa bara si'anaa beebisitariidha seelfooniin yookaan iPad waan dhumtu TV waan fayyadama namni ijoollee isaa xinnoo ishee akka isaan hin waccane gochuufi so warri amma isa ilaalaa oolanii effektiin sammuu isaanii irratti fidu maalidha maalta akkamittiin immoo arguu dandeessan amma isa baay'ee ilaaliu sana fa'aa ijoollee warra yeroo baay'ee ilaalan addaan baastee beekuu dandeessaa behavioriin isaanii akkam ta'a? Behavioriin isaanii tokkoffaa soshaalii nama wajjin haasa'an baay'ee maaliif hin baratani taa'anii matii isaaniitti wanni jedhu waan ta'eef soshaalii baay'ee of namarraa adda of baasu side effectiin isaanii inni tokkoffaan isa soshaalii qabaatan nama wajjiniin obsan qaban. Warri ta'anii TV wanni miidiyaa waan tokko ilaalanii screen time sa'aatii dheeraa laatan obsan qaba maaliif wanti screen irratti ilaaltu dafee deema. Already hojjetamee masii dhufee. Hojjetamee wanta dhufeedha editidii ta'e wanta dhufeedha garuu wanti reaalitiidhaan guutu tokko immoo suuta ta'ee suuta adeema jechuudha. Kanaaf ijoolleen yeroo baay'ee yeroo screen ilaalanii obsa dhabu obsan qabaatan nama wajjiniin taa'anii haasa'uu taa'anii barachuu kitaaba dubbisuudhaaf amma teessee waan tokko dubbistaa sammuu kee yaade wanni jechuu understanding goota jechuudha. Sana obsa sana dhabu jechuudha. Isaa inni kaan immoo side effectiin amma kan baay'ee jedhamaa jiru American pediatric kan jechaa jiru academy of pediatric kan jechaa jiru obesity
child obesity baay'ee guddataa jira. Sababii sanaaf maaliif ijoolleen inuma taa'u socho'anii taa'anii achuma taa'anii nyaatu jechuudha. Inni kaan immoo faallaan isaanis immoo jira. Maalidhaan immoo appetite dhabu. Maaliif nyaatu hin socho'an. Physical activity hin jiru taanani ijoolleen inni nyaatame suni utuu digesting godhanii ijoolleen nyaata didanii jenne yeroo baay'ee maaliif utuu hin sochooneeti wanni hin jenne hin beela'anii hin nyaatanii jechuudha. Sanadha. Wow, asirraa namni waan baay'ee barataa nuufiyyuu it's kind of ija akka banatu nama godhsiisa. Mee ijoolleetii fi gaafa garaa keessa jiran iyyuu dubbisamaa fi ni jedhame gaan sirriidha. Ani sirriidha jedheen amana. Maaliif namarraa na dhaga'a garaa gaafa isaan tocha'anitti naasa'ee waan akkasii nama adda addaa irraa muuxannoo qaban irraa na dhaga'a. Ijoollee warra xixiqqoo kanaaf immoo ituu isaan of hin beekin dubbisuun gaariidha jette. So argi isaan guddatanii booddee maatiin ijoolleen isaanii akka isaan dubbisuu jaallataniif maatiin maal gochuutu irra jira? Egaa wanti guddaan sanyii waanuma facaaftee haamta. Ofii keetiif yoo fakkeenya gaarii hin taane maatiin ofiif yoo fakkeenya gaarii hin taane ijoollee waan baratan hin qaban. Your parents are the first teacher jedhu. Maatiin keenya barsiisaan inni jalqabaa haadhaaf abbaadha. Yoonaan yeroo hundumaa miidiyaarran taa'a ta'ee kitaaba hin dubbisu yoonan ta'ee mucaan koo sana aadaa sana godhachaa hin deemu jechuudha. Itti baraa hin deemu jechuudha. Kanaaf waa dubbisuun sun akka aadaa itti ta'u ijoollummaadhaa jalqabee xinnummaadhaa jalqabnee waa dubbisuu fi wajjiniin dubbisuu ijoollummaadhaa jalqabnee dubbisuu fi achimmoo wajjiniin dubbisuu ofii isaanii of danda'anii akka isaan dubbisan gochuu jechuudha. Sana wanni jechuudha. Inni kaan immoo taayimii isaanis immoo limitii gochuu. Yeroo isaanii limitii gochuu. Gaafa limitii jettu amma eejii akka gaafa isaan dubbisuu jammaranii warra dubbisuu jammaran calqabanii fi dhiifama gaaffii keetti naa deebi'e. Gaafa sa'aatii isaanii limitii gootaa jettu isa paarentiin godhuuf ituu hin ta'in ijoolleen akka paarentiin akka ijoollee isaanii isaan barsiisuutu irra jira jettee miti. Gaafa ijoolleen kun ofii dubbisuu jalqabanii yeroo sanatti ka'e age appropriate wanta ta'e wanta umurii isaaniitiin ta'e kitaabolee provide gochuus irra jira. Fakkeenyaaf libraryidhaas hin fuuta yoo ta'e biyya kanatti special Minnesota keessatti baay'ee ayyaanamtuudha nuti maaliif libraryin iddoo hundumaa jira. And then for age appropriate dhaan immoo kaa'amee jira iddoo adeemtutti jechuudha. Yooma maatiin illee hin dubbifne namoonni afaan beekanii ijoolleedhaaf kitaaba hin dubbifne achi deemanii story time tu jira ijoolleedhaan eejiidhaan sanallee sanarratti hirmaachuu danda'u jechuudha. Akka ijoolleen ofii isaaniitii of danda'anii kitaaba san jaalalli sun akka isaan keessatti guddatu akka godhuuf jechuudha. Tole mee kanuma irratti dabalee akkaataa ibsitu kan hin barbaadu tokkoffaa amma screen time TV jala ijoollee dhiifamee deemuun kun amala. Sababni isaa haaluma jireenya biyya kanaatu waan nama qabuu fi hojii hojjechuu yoo barbaanne telefoona keenya yookaan TV jala isaan keenya isaan nu callisuu isaanii sana laalla malee badii yookaan impaaktii rakkoo isaan irratti fiduu sana hin laallu. Namni baay'ee sana hin hubatu. Lammata immoo yoo argite waan ijoollee jedhaniitu ijoolleef telefoona isaaniitti kennanii deemu. Ijoolleen sana booddee waan keessa deemtee ilaaltulleen namni hubatu hin jiru. Isaan ilaalanii fixanii waan biraatti illee darbuu danda'u jechuudha. Kanarraa ijoollee kana hambisuudhaaf maatiin maal hubachuu qaba, maal barachuu qaba tokko gaaffii koo kanan si gaafadhu. Kan biraa immoo akka namni ijoolleen dubbisu amaleeffattuu fi maatiin jalqaba maal gochuu qaba. Maatiinuu waa dubbisuu sana barachuu qaba miti. Amaleeffachuu qaba waan ijoollee osoo hin barsiisiin dura. Kana akka aadaa keenya ta'ee amala kana baay'ee hin qabnu. Garuu biyya kana keessa jirra. Ijoolleen keenya mana barumsaa ishiin itti deemtu ijoolleen waliin
isaan dorgomanii warra mana keessatti bifa kanaan guddatanidha. Dorgommiinsa addaa jechuudha. Sanaaf qopheessuu fi nu waan kanarraa barannee ijoollee keenya qopheessuu waan qabnuufi mee ati akka hin barsiistaas waldaa keessattis maatiis hin barsiiftaa beekumsaanis waan ilaalteerraa kaatee mee gorsa maatiidhaaf dabarsitu akka kanarratti dabaltuun barbaade. Gorsi maatiidhaaf dabarsu inni tokkoffaan screen time ijoolleen inuma ilaalu akkuma jedhe waggaa lamaan achitti ilaaluu hin danda'u sa'aatii isaanii sana murteessuudha inni tokkoffaan sa'aatii murteessu sa'aatii lamaan yeroo tokko itti kenninee dhumati iPadis ta'ee bilbila TVs yoo ni jedhe taayimarii magargaaramu hamma milaalanii tokkoffaa ijoolleen maal xinnoo man ilaalee daqiiqaa 5 ilaale maal siniin jedhan taayimii goota amma isaan ilaalan sana taayimii gootee mati amma isaan ilaalan sana duukaa buutaa jechuudha. Inni lammaffaan wanta isaan ilaalanii yooma waa hojjechaa jiraatte illee gidduutti hubachuu waan isaan ilaalan. Maaliifii amma waan tokko bananii ilaalaa jiru ta'a achimmoo waan biraatu dhufaa waan biraa ilaalaa deemu jechuudha. Achinitti ijoolleen utuma jedhanii waan hin taane keessa lixu. Kanaaf yerootti duukaa ilaalanii ijoollee ofirraa fagaatanii akka isaan hin ilaalle gochuu jechuudha. Akka isaan iddoomatti argitu ijaan isaan argitu waan isaan dhaggeeffatan sana dhaggeeffachuu baruus irra jira jechuudha. Inni kan biraan wajjiniinis immoo yeroo dabarsu geemii taphachaa jiru taanaan wajjiniin taphachuu tokkoffaa waan isaan aadaa isaanii sanas waan isaan keessatti guddatan sanas beekaatii ijoollee kana wajjiniin hariiroo qabaatullee guddisaa deemta. Maaliif haasaan keessa tokko ta'aa deema. Waa'ee viidiyoo sana haasoftaa waa'ee sana viidiyoo kan viidiyoo geemii isaanii taphatan sana viidiyoo geemii akkasii sanatti wajjiniin haasofta jechuudha. Kanaaf hariiroo ijoollee keenya wajjiniin qabaannu sanallee guddisuu dandeenya jechuudha. Wow. Hundumtu kan isaa yaadu. Yaada ofii keenya keessa buune amma yeroo baay'ee ijoolleen amma yeroo waan adda addaa ilaalanis commercialiin fa'aa kunis gidduu dhufaa advertisementii waan adda addaa keessa jira. Iddoo tokkorraa ilaaleen ture amma ijoolleen xixinnoon amma yeroo kan pirogiraamii ijoollee illee ilaalan inni keessa fa'aa yeroo gaggalu isaan amma walirraa baasanii beekan waan bakka waan argan hundumaa reyaalitii godhanii fudhatu waan ta'eef kunis sammuu isaanii irratti effektii qabaa jedhani gaasoo maal yaaddaati? Effektii qabaa isa duwwaatu hin ta'in amma yeroo darbee dhageessaniitu ta'in beeku. Miimmoo waan tokko viidiyoo tokkotu jira jedhan ijoollee yeroo viidiyoo kan ijoollee keessatti miimmoo challenge or something. Dhageessaniitu baay'ee dhowwamaa ture. Of hojjeessu. Waan akkasii encourage godha jechuudha. Amma I think baanii ta'eera fakkaata waan irraati badeera. Garuu waan akkasii waan hin barbaachisne gidduu lixa. Kanaafi itti siqumsaanii yookaan immoo close taatee ijoollee kee waan isaan ilaalan sana ilaaluuni sanarraati isaan orka jechuudha tu waan sana ofii keenya beekuun jechuudha. Achirratti like ijoollee warra amma yookaan kompiitarii irra deemanii ilaalan amma ijoolleen keenya eejiin isaanii akkasii amma fakkeenyaaf mana keenya laaptaabii maqaa isaaniitiin umurii isaaniitiin kan nuyi kan koo keessaa fi kan adaltii kan koof kan gammee keessa lixuu hin danda'an garuu sadan isaaniitii fi creative gooneera so gaafa YouTube keessa lixanii waan cufe qabaa gammeen jechuudha. Adult kan ijoollee abbaa manaa keechu internetii sanarra wanti ijoollee duwwaa akka ilaalan kan godhamu jira jechuudha. Akka isaan darbanii wanta ilaalle yoo ankoo keessa lixanii arguu danda'u internetiin oopeniidha jechuudha. Garuu isaanii fi gaafa lixanii waan hin taane akkan arginee fi kontiroolii internetii irra jira. Kunoo odeeffannoo gaariidha. Daawwattoota keenya ilaalaa jiranii fi siistamni iyyuu jira jechuudha. Akka isaanii kan ijoollee qofa ilaalanii kan nama guddaatti akka hin dabarre kan godhu kanas maatiin kontirool gochuutu irra jira jechuudha. Kan biraas yeroo jettu effektii rakkoonni fidu yeroo nutti himtu obesitii fa'atte namni baay'ee maybe jecha kanan beeku ta'a yeroo ijoolleen hin socho'an ta'aniuma TV ilaalaa nyaatu yoo ta'e qaama isaaniitu garmalee furdataa deema jechuudha. Sana inni tokko kan inni ibsu barbaadu lammata buukii adda addaa fiddee dhuftee jirta. Mee isa kana kan fidee fi fakkeenyumaa fi
wanni kitaaba afaan oromoo maaliif ijoolleen ijoollummaatti yeroo kitaaba dubbisnuu fi jechoota sana sammuu isaanii keessatti istoorii gochaatii deemnaa jechuudha. Biyyuma kana keessatti teenyee afaan keenyas yoo itti haasofne afaan lama yeroo tokko namoonni afaan oromoo duwwaa taasofnamoo ingiliffa duwwaa taasofnamoo akkamidha rakkata. Garuu ijoolleen ijoollummaatti afaan torbaatti barachuu danda'u. Sammuun isaanii fudhata jechuudha. Waggaa 5 gadi. Kanaaf ijoolleen ijoollummaatti biyya kana dhufanii akkuma dhalattuu biyya kanaatti haasa'u. Ijoolleen xixinnummaatti dhufanii jechuudha. Maaliif salphaadha isaaniif afaan barachuun jechuudha. Kanaaf namoonni yoo afaan oromoo duwwaan dubbisus yoo ta'e kitaabotiin afaan oromootiin barreeffaman hin jiru jechuudha. Umurii ijoolleedhaaf ijoollee xixinnoodhaaf. Amma inni kuni kitaaba ijoollee dhaloota amma waggaa 3tti kitaaba adda addaatu jira. Onlaayinii ordarii gochuun hin danda'ama. Inni kun immoo my first book of afaan oromoo words jechoota afaan oromoo inni kunis ijoollee dhalootaati amma waggaa 5tti warra jedhaniifidha. Isa kana Amazon irraan bitayyudha. Amazon irraatii argachuu hin danda'ama. Argeen beeku. Isa kana Amazon irraan argadhe. Inni kaan immoo kan toltu isa fidee dhufuuf hin ture isallee nan qaba isa kan iseen barreessitellee jira kitaabotiin arfan tokko hin jiru isaanii kan ijoollee warra xixinnoo qabe jechuudha. Isa kun kan toltuu miti. Inni kun printed paper distributor. Isa dura ba'ee waan. Amazon irraa argattee bittee moo biyyaa? Kana wanni Amazon irraati argata. Jira jechuudha. Amma kanarratti gaa odeeffannoon guddaan namni keenya kan dhaga'uu qabu kan hin dhaga'u afaan oromoo yoo taasofna ta'e afaan ingiliffaa afaan 2-3tti ta'a. Waan jedhu dhageenya yeroo baay'ee. Dafanii afaaniin katanii jedhu. Garuu sun akka sirrii hin taane. Saayinsiin iyyuu afaan smartii ta'u ijoolleen baayilingwaal baay'ee ijoollee smartii taateetu afaan 2-3 kan dubbattudha. Akkuma amma leensaan jette immoo afaan torbayyuu barachuu danda'u jechuudha ijoolleen. Amma mana barumsaa keessatti baay'ee biyya kanatti encourage si godhu ijoolleen kee afaan 2ffaa 3ffaa akka barattuuf. Kanaaf amma Ispaanishii baratu ijoolleen French faa maal faa optioniinuu jira encourage si godhu. Sababni isaa ijoollee afaan tokko caalaa beektu waan hedduuf sammuun isaanii akka banaa ta'edha kan himamu. Kanaaf namni akkuma warreen meeqaasuuf taphata afaan meeqaasuuf meeqa barannee kun carraadha. Kanaaf ijoollee afaan ja'an baradhaniiyu. Afaan ja'a baratte garuu afur keessaa hasaa yeroo xummaatti barattu baay'ee si banama sammuun kee moo afaan haaraa. Kanaaf ijoollee keenya daangeessuun qabnu jechuudha. Kun sababa ta'uu hin danda'u jechuu keetiin leensa. Kanuma irratti immoo amma rakkoo screen time kana haasaa jirra. Rakkoo guddaadha hawaasa keenya keessatti. Akkamitti maatiin limit gochuu danda'a. Amma yeroo mana barumsaa irraa galanii ijoolleen biizii ta'uu qabdi miti. Hoomworkii hojjetu activity adda addaa jira. Garuu namni tokko ijoolleen gaafatteedhaan hiuma itti dhiisu. Sun barumsa isaanii irrattis impaaktii waan qabuufi ijoollee jalqabuma akkuma sila dhagaa turre itti haasa'uu, itti siquu waan isaan godhan interact gochuu seeras itti baasuu danda'u nurra jira. Yoo Friday fi Saturday Sunday qofa hayyamtaa fi ta'ee malee guyyaa barumsaa TV'n waan adda addaa akka hin jirrelleen isaan beeksisuutu nurra jira. Maal inni kan gorsa kennamu mana barumsaa kana keessatti? Inni kana keessatti akkuma sila jenne taayimii isaanii ilaaluudha. Akkuma ati jette immoo yeroo mana barumsaatii dhufanii sa'aatii isaanii murteessan sa'aatii sana ilaalle mana keessatti immoo screen free taayimii qabaachumatu nurra jira. Nuunis jechuudha maatiin akka maatiitti ijoolleedhaan fakkeenyaaf yeroo nyaata nyaatanii maatiinis dhiisee bilbila isaa lafa kaa'anii ijoolleenis akka aadaa sana qabaataniif jechuudha. Amma yeroo baay'ee yeroo tokko maatiinis bilbila haasa'aatii warqa tekstii haasa'aatii nyaata nyaatamaa sana waloo sana hin qaba social time sun hin jiraatu jechuudha. Kanaaf numarratti jechuudha faamilii maatiin kanaaf sana gochuun nurra jira. Inni lammaffaan immoo
yeroo isaan rafan irriba isaan irrattis immoo rakkinadha. Side effectiin inni tokko immoo isadha. Ijoolleen iskiriinii baay'ee ilaalanii irriba gaarii hin qabaatan. Irriba gaarii yeroo hin qabaanne immoo mana barumsaatti deemanii attention hin qabaatan barachuudhaaf jechuudha. Side effectiin isaa baay'eedha jechuudha. Kanaaf bedroom isaanii yeroo isaanii mana ciisicha isaanii dhaqanii rafuuf jedhanii bilbila isaanii harkaa fuudhanii chaarjariin alumatti gochuudha jechuudha. Numaaf iyyuu nama guddaadhaa fi bilbilli yeroo si bira jiru chaarjariidhaaf jettee chaarjii gochuudhaaf jettee bira goota. Yeroo halkan kaatu yookaan bilbila sa'aatii ilaalettee gaafa laaltu yookaan tekstii argitaa yookaan waan tokko utuu hin jaallatini waan piraakeessa then screeniin suni ifni sun fuula keetti fa waan ta'eef deebitee moorri bara fuudhadhabda. Sana dhaabuudhaaf bilbilichuma baaftee alaarmii ma keessaaf yookaan immoo sa'aatii ma wanni mana keessa sa'aatii ma roomii keessa keessee fi alaarmii keessee fi ganama sa'aatiin itti ka'uufne achi ba'anii uummata akka isaan bilbila isaanii argatan jechuudha. Akka halkan bilbila aksesii hin qabaanne jechuudha. Ani gaaffiin si gaafachuu barbaadu tokko amma fakkeenyaaf maatiin ijoolleen maatii isaanii fakkaatu maatiin ijoollummaa isaaniitti kaasanii dubbisuu fi qabu. Ituma mana barumsaa naqinii maatiirra responsibility baay'ee jira jechuudha. So kanaaf amma fakkeenyaaf maatiin warra dubbisuu hin dandeenye ijoollee isaaniitiif isaanoo maal gochuutu irra jira ijoollee isaanii ijoollee warra kaanii wajjin akka isaan wal qixxee ta'aniif maatiin maal gochuu qaba warri dubbisuu hin dandeenye baranne jechuudha. Baranne warra hin jenne. Inni resource jiru gargaaramuu danda'udha. Inni kamaani sana gochuudhaaf illee beekumsa isaa qabaachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma library naannoo hundumaa jiranii ijoolleedhaa fi eejitti story time qabu. Allistu torbanitti guyyaa tokkos yoo ta'e lamas yoo ta'e story time hin qabaatu jechuudha. Sana fuunee deemuu fuudhanii dhaqanii ijoolleen achitti kitaaba sana harkumaan illee qabatanii ilaalanii picturii sana wanni jechuun achitti immoo story time sana irratti hirmaatanii kitaaba lamaan sadan tokko immoo fuudhanii galanii manatti akka isaan ilaalan gochuu yoo dubbisuu fi baatte illee kitaaba sana akka isaan ilaalan gochuu jechuudha. Maaliif fiilii gochuu sana wanni ilaalu sanarraa mataasaa waan baratan qabame jechuudha. Sanadha inni lammaffaa immoo kan inni yoo kana arge storyline online wanta jedhamutu jira. Buukiuma jiru kanatti kitaabotuma kanatti online dubbisuuf namootuma warra barreessifaatu kana dubbisaa jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 5-10 akkas ta'uu danda'a. Maximum daqiiqaa 8 akkas fa'aa yoo ta'edha. Kitaabicha kan isaan dubbisanii jechuudha. Kanaaf sana age appropriate wanta ta'e umrii isaaniitti wanta ta'e akkasitti hiramee jira waan ta'eef storyline online suni baay'ee magaalaa karaa mana barumsaa hin ergu kana mana barumsaa si hin ergu garuu inni kun ijoollee warra waggaa 5 gadii isaanii bantaa fi teessuma wajjin dhaggeeffata jechuudha. Akka isaan waan biraa keessa soonni hin jenne story tokkoffaa kitaaba isaa filtee fi bantaa fi teessuma wajjin dhaggeeffachuu. Resource adda addaa yoo argatanii online irraa argachuu danda'u jechuudha. Resource jira jechuudha. Namni yoo beekumsa kana odeeffannoo kana argate librariin naannoo isaa deemee ijoollee isaa akka dubbisan gochuu danda'a. Online illee resourcein kun jira jechuudha. Kanuma irratti itti fufuudhaan hundi keenyas immoo experience mataa keenya qabna ijoollee qabna akkasumas leensuun ijoollee lama qabda lamaanuu afaan Oromoo Ingiliffaas akka gaariitti dubbatu kan YouTube iyyuu qaba beektaa YouTube create godhee fi baay'ee namatti tola. Amma nutti maa turte miti waan ta'uu qabu ishiin xiqqoo deebiin waggaa tokkoof ja'a akka gaariitti haasofti. Kanaaf I think waan barattee kana isaan irrattis argaa jirta mee waan isaa xiqqoo nutti himi. Yaa jechuun waan baradhe sanaan mana danda'ame isaaniif gochuun yaala. Fakkeenyaaf akkuma argite mana kootii hin jiru. Duraan dhalatee duraan mucaan kun amma waggaa 5 arginni dhalatee TV mana keenya hin jiru TV hin qabnu. Beekama qootanii.
beekama gosa. baasan. Ammanni waggaa sadii jedhu ta'utti jedhamee achi immoo deebiin nuftee deebiidhaafis immoo itti fufuutu. Yaa kanaaf TV nu garuu screen time numa qabaata. Kompiitara irratti ilaalaa waan adda addaa waan ilaaluun irra jiru. Kitaabolli immoo yeroo torbeetti kitaaba inuma libraryidhaa sinfuunaa kitaaba sinbinnaa. Teebilii irratti akkasumatti dhiisnaaf. Amma isheenii waggaan tokkoof ja'a akkuma nama beeku teessee kitaaba kalaqitee waan dubbistu fakkaata. Jechuun wanni sana amaleeffataa jirti jechuudha. Kanaaf fiduu yooma dubbisuu fi baatte illee kaa'u ijoolleen akkuma too ittiin taphatan. Kitaaba teeksticharii adda addaatu jira ammas akkasiisa tarsaa otoo hin ta'in fufurdaatu jira harda buukii warra jedhaman jechuudha ijoolleedhaaf. Feesiima fa'aa duwwaa warra qabanii waan adda addaa sana kaa'uu fi ijoolleen akka afaanii wanni jedhanii. Afaan immoo wanni itti haasa'uudhuma akkuma nama guddaatti ijoollee. Oromoffaa jechuu keeti. Oromoffaas afaan waan adda addaa. Akkuma nama guddaatti itti haasa'aa jedhu biyya kana nu garuu daa'ima gaafa taasofnu akkaataa taasofnu illee qabna. Akka daa'ima sirrii miti dhumeetta. Inni sirrii miti. Inni sirrii miti maaliif yoo ati sirreessiteef malee amma yeroo isheen maantaa jettu ani on deebisee maantaa jedhe isheen maankaa maantaa jettee akkasumatti inni itti fufti jechuudha. An garuu sirrii sana itti fufeema jechuun irra jira. Isheen sirreeffataa deemtee jechuudha. Kanaaf yeroo isaanii balleessita isaan jedhan sana jechuu keetti jechuudha. Jechuun yeroodhaaf jechuun gaariidha akkaati isaan jedhan sanas dhaga'uu kee garuu deebistee musa sirrii sana immoo jechuudha. Yooma isaan illee dogoggoranii ati garuu Isuma isa jalqabaarratti isuma isaan jedhan sana ripiitii gootaaf akka ati dhageettee dhaga'uu kee isa isaan jedhan sana dhaga'uu kee pruuvii gochuudhaaf jechuudha. Lammaffaarratti garuu isa sirrii akkaataatti jedhamu sanatti sirreessitee jechuudha. Yaa baay'ee gaariidha. Bodditti si deebisuudhaaf amma yeroo baay'ee saayikooloojii keessatti kan jedhamu ijoolleen waan ijoollummaatti waan isaan baratanii yookaan waan isaan keessa darbanii yeroo adaaltuu isaaniittis sumatu deebi'ee jireenya isaanii irratti roolii guddaa taphata. Kanaafitu amma bakka ijoolleen yeroo xinnoo ta'anii sammuun isaanii baay'ee eegamuufii qaba. Guddina isaaniitiif. Yaa kuni barumsa gaariidha kan hundumaa namni beekumsa. Waa'ee kanarratti waa'ee afaan irratti amma fakkeenyaaf namoonni baay'een amma baratu afaan Oromoo ijoolleen keenya haasa'u waggaa 5 ta'anii gaafa mana barumsaa dhiisanii afaaniin dhiisuu jedhu. Maaliif mana barumsaa wanni jedhu sana booddee maatiin afaan Oromoo sanaan itti fufuunidha. Haadhiisan. Inuma dhiisumti haadhiisan. Already stored ta'eera sammuu isaanii keessatti yeroo isaan waggaa 13, 14, 15 ta'anii yeroo isaan guddatanii jiran ijoollee kana yoo fuunee biyya geessine aksantii tokko malee afaan Oromoo haasa'u. Already jira waan ta'eef already sammuu isaanii keessa jira waan ta'eef aksantii malee originally akka biyyatti haasa'amu sanatti afaan Oromoo haasa'u. Waan si dhibu keessaa sirratti proof family keenya keessaa jechuudha. Kaazanii gammee Swiidinitti guddate jechuudha. Ingiliffuma haasa'aa, Swiidishii haasa'aa, gaafa Ingiliffaa haasa'aa haati isaa ijoollummaatti Oromiffa duwwaatti haasa'aa turte. Waan si dhibu keessaa biyya raqee ji'a 2 immoo akkas taa'ee dhufee gaafa deebi'ee dhufu as Minnesota gaafa dhufu afaan akkuma warra Wallaggaa straight ani am so shocked. Sinuma sammuu isaa keessa jira aksentii illee qabaata. Qulqulluu isaa haasa'uu danda'u. Kanaaf abdii kutachuu namarra jiru jechuudha. Amma dhiisu immoo gaashanii akkas jedhanii sana booddee hin dhiisu haadhiisan abdii kutachuu dhiisu ittuma fufanii mattaasa. Maal mataan keenya iyyuu ani amma afaan Amaariffaa gaarii godheen beekan ture isaan baradhu Jarmaniitti gaafa gallu hin haasofne waggaa dheeraatiif hundi keenya namni afaan Oromoo haasofna Jarmaniffaa haasofna. Afaan Amaariffaa waggaa dheeraaf naasofne already irraanfadheera iyyuu se'an. Nan dhagaa agaruu haasa'uu isaa dadhabeen ture. Gaafa inni as dhufee Minisootaatti deebi'uu nama haasa'uutti ka'ee deebiin dhufee hundi isaa akka jirutti. Isattuu isaaniin irraanfadhu yoo baradheessan Ispaanishii basan yoo baradheen irraanfadhe malee Amaariffa ijoollummaatti baradhetu isattuu deebiin dhufe.
Mee kanarratti yaada kan biraayyuu kaastan amma ijoollummaatti waan dhagaan sana booddee deebi'ee dhufaa hin yaadatudha miti. Kan biraa ijoollee biratti illee waan goonu yoo maatiin wal loluu ta'ee argiyuu godhuu ta'ee kanaan dura leensaan yeroo jettu waan dhagoo jira. Umurii kana gidduutti ijoolleen stoorgooti booddee jireenya isaaniillee miidhaa waan jedhu jira. Mee kanarratti osoo waa jettee? Isa kanarratti akkuma sila jedhe brain developmentiin connectioniin suni harika kan developii godhu harki 90 isaa amma waggaa 5tti jenneerra. Sana harki 90 sana kaayee positiivis ta'ee negatiivis ta'ee sanaan guutaa deemna jechuudha. Kanaaf wanta gaariis wanti goonu inuma story ta'a, wanti hamaas yoo ta'e immoo ammasuma story ta'a jechuudha. Kanaaf wanti dubbannu ijoolleen nu hubatanii hin arganii dhageessu fa'aa hin beektu fa'aa jedha. Never undermine a child. Never. Takkaama wanni isaanii sammuu isaanii undermine gochuun hin dandeessu. Ijoolleen haa dubbatu baatanillee waan baay'ee beeku. Maaliif waan arganirraa waan dhaga'inirraa react gochuu dhiisuu danda'u. Nuti amma waan tokko yoo dhageenya waan sanatti react goona miti ijoolleen garuu react gochuu dhiisuu danda'u. Garuu sammuu isaanii keessatti story gochaa jira jechuudha. Kanaaf wanta dubbannullee wanta goonullee ijoollee fuulduratti baay'ee of eeggannaa gochuun irra jira jechuudha. Kanaaf environmentiin nature and nurture jedhamti. Naturein wanta uumaadhaan jirudha. Nurturein immoo isa nuti goonuu fi isa isaan ilaalanii wanta naannaa isaanii jiru in the environment what they're eating kun hundinuu impact qaba jechuudha guddina mataa isaaniitiif. Hedduu gaarii ragaa marii gaarii akka goonee abdiin qabaa namni baay'ee waan mana isaa keessatti itti everyday ilaaluudha kun kanaaf gara kanatti fidnee leensaa wajjin marii kana goone screen timein rakkoonni qabu gaa namni dhageera kanaaf amma fedhee yoo rakkannee ijoolleen akka TV fi kompiitara telefoona keenyas itti kennuu kanarraa xiqqoo akka of qusannu lammata immoo baay'ee dubbisuun akka barbaachisu keessattuu gaafa ijoolleen raftu biyya kanatti dubbisaniitu raffisu every night jechuudha galgala ijoolleef dubbisanii itti haasa'aniitu ijoollee ofii raffisu jechuudha sun tokkoffaa connectionii maatiif isaan gidduu jirulleen uumaa. Kan biraa immoo akka dhumarratti inni kaasne kun ijoollee fuulduratti akkaataan nu itti haasofnu akkaataan nu interact goonu jireenya isaanii borii irratti illee miidhaa qaba. Kanaaf maatiin yoo aariilleen ol irratti qabaatanii erga ijoolleen raftee booddee walitti haasa'uun isaan biratti wacuun violensii kana yeroo argaa guddatanii isaanis boor waanuma akkasii hojjetu. Kanaaf maatiin kanarraa barachuu qabaa yaada jedhuu qabna. Egaa waan hafee jiraate taliilee lalistuu leensaaf dhiyeessaati carraasa dhumaa isheedhaaf kennina. Innis gaharra baay'ee irraa baranne jedha kana. Gaafichi gaaffii hunduma keenyaati. Baay'ee ijoollee umurii amma ijoolleen koo tokko waggaa 8 inni tokko waggaa 11. Waanuma yeroo hundaa arginudha. Yeroo ijoollee yeroo irraa dhoowwuun kun baay'ee rakkisaadha. Ala ba'anillee bara si'ana gamaan miiqatu jedhamini ala baasee taphachiisuun illee ijoollee baay'ee rakkisaadha. Ishiin jedhan mana keessaa isatti taphatan sana isa barbaadu waan ta'eef kanaaf amma nu danda'amutti activity adda addaa keessa gaggashinee giddii manfuunee gadi baasnee waan adda addaa gochisiisnee weekdays immoo inni laasisnuuti TV yeroo mana barumsaa weekend duwwaa ilaalu. So waan akkasittiin nuyi akkasumatti of itti baraa jirra. Isa irratti wanni ijoollee activity adda addaa yeroo inni jettu atis wajjiniin waan tokko gochuu family who plays together learn together wajjiniinitu waa goota yoo ta'e wajjiniinitu ijoollee kee wajjiniini atis wajjiniin nutis wajjiniin barachaa adeemna waan baay'ee so yeroo sana barannu immoo relationship keenya jabeessaa adeemna ijoollee keenya wajjiniin maaliif waan isaan haasa'an haasa'uu dandeenya hubachuu dandeenya jechuudha oolmaa isaanii baraa adeemna waan isaan yeroo tokko waan tokko yeroo jedhanis point of view isaaniis in hubannaaf jechuudha.
jechuudha. Yeroo hundumaa ittiin dheekkamu maalirraa ka'anii akka isaan waa jedhanii sanallee hubachuu. Ijoollee fi hiriyaa ta'uun baay'ee gaariidha. Namni keenya nu namoonni yeroo baay'ee kan hin goone ijoollee isaatti haasa'e ijoollee isaatti siqatu. Itti haasoftee siqattee waan isaan ga'an baruu dandeesse dhufanii sitti himuu isaaniiyyuu. Amma ijoollee koo karraa irraa nan arga because waan tokko isaan natti himanii itti maaliif akkas goote maaliif akkas ta'e jedhuuni itti naasa'ee akka isaanii na gaafachuun qaanufne yookaan sodaannetti shaansiin kennaaf. Kanaafuu kanaaf ofuma keetii waa'ee waan isaan irra jiran baruudhaafi wajjiniin akka hiriyaatti wajjin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Aadaan keessaa dhufne egaa nurratti baay'ee impaaktii qaba garuu aadaa biyya kanaa baruu qabna. Aadaa isaan keessatti guddatanii guyyaa guutuu mana barumsaa jiru iddoo biraa ooluun hojii oolla waan keessa oolan hin beektu. So yoo akkas gootee ofitti siqxee akka hiriyaatti yoo itti haasofte rakkoo isaan mudate illee sitti matu waan gaarii sitti matu sana keessaa ijoollee keellee balaarraa hambisuu dandeessa jechuudha. Kanarratti osoo sagantaa kanan xumuriin kan kaasuu barbaadu sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaa baay'eetu jira. Kan ijoolleen umurii isaanii malee kan banachuu hin qabne jechuudha. Garuu yeroo baay'ee ijoollee baay'ee daa'imaa ijoollee uma koominitii keenya keessa beeknutu feesbuuk irratti argita. Instagram qabu. Snapchat waan adda addaa irratti qabu Twitter qabu kan maatiin isaanii immoo sooshaal miidiyaan kana maqaa isaallee hin beekan jiraachuu isaayyuu hin beekan ittiin illee to'achuudhaafi kanaaf waan kana keessa akka ijoolleen hin galle maatiin baay'ee of eeguu akka qabu maatii ijoollee wajjin haasa'uu yoo taasoftee isaanuu sitti himu. Sooshaal miidiyaa akkasii barbaade yoo siin jedhee itti himta umurii keetiin miti yeroo umuriin kee gahu anuu sifan banaa. Ijoollee immoo umuriin isaanii gahee achirra jiran immoo follow up gochuu waan isaan post godhan waan isaan interact godhan illee maatiin baruu danda'uu qaba. Because ijoolleen hedduutu sooshaal miidiyaa kanaan miidhamte amma lubbuu isaanii illee baasutti kan ga'an. Baay'ee argina miidiyaa irratti ijoolleen keenyas kanuma keessa tokko sana keessa oolti kanaaf screen timein waan daa'imaa qofa miti kan ilaallu ijoolleen amma high school fixutti sooshaal miidiyaan kun baay'ee chaalenjii guddaa ta'aa jira. Kanaaf maatiin hedduu irratti yaaduu qabu hojjechuu isaan irra jiran jedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Leensaa waamicha keenya kabajjee ogummaa kee ogummaa isa barumsa keeyyuu qofa osoo hin ta'in kan jireenyaa kan fedhii kee sammuu habii kee ta'ee fiddee nu wajjin qooddachuu keetiif akkasumas immoo daawwattoonni keenya akka irraa baratan fedhii agarsiiftee dhufuu keetiif maqaa Oromoo Viewdhaaniin hedduu si galateeffadha. Anis baay'ee si galateeffadha. Dhugaa waan baay'ee irraa baratu jedheen abdadha warri ilaalanii nuyis akkuma kana sababa ijoollee qabnuu fi waan baay'ee irraa baranna sirraas baranneerra nu kabajjee dhufuu keetii fi baay'ee gammannaa baay'ee dasnu jedhee jira. Thank you asirratti argamtee waan dandeettii keetii saba keetiif hiruu keetiif. Fayyaa ta'a. Yeroo kaanis akkasuma dhuftee nama tursiisuu dandeessa anytime. Bakka si barbaannutti. Bakka si barbaannutti. Fayyaa ta'a baay'ee galatoomaa. Egaa dhumarratti waan jettu yoo jiraate carraasaan gara kee siif kennina. Wanti ani jedhu egaa waa'ee screen time is jenneerra waa'ee dubbisuu irrattidha. Waa'ee dubbisuu irratti child development irratti wanni kana fidee ture irraan fedhe. Early child development verse 2:5 milestone ijoollee yeroo baay'ee waan ijoolleen umriidhaan gochuun isaan irra jiru wallaaluu dandeenya ofirraati jechuudha. Fakkeenya keessattuu ijoollee jalqabaa irratti jechuudha. Hin beeknu maal gochuun akka nurra jiru jechuudha. Isa kana I think hospitaalati klinikii yeroo dhaqnu klinikiidhaatiin nu kennu. Yookaan immoo gaafachuus hin danda'ama. Or yoo kana hin arganne after summary
printii godhanii klinikii yeroo ijoollee kee vizitii dhumaa fi cheekaappiidhaaf yeroo geessinu jechuudha. After summary vizitii jedhan nu kennu. Duuba isaatti ijoollee wajjin maal gochuu akka dandeenyu umrii sanatti jechuudha. Like activity maalii akka gochuu nurra jiru. Like screen time fa ijoolleen umrii kanatti akka laaluun isaan irra hin jirre waan hunduma isaati umrii ijoollee keenyatiif yeroo deemnu automatically printii godha wantichi. Kanaaf after summary yeroo maatiidhaaf kennamu yeroo hundumaa amaleeffannee duuba kanatti wanta jiru wanta barreeffamee jiru sana information sana itti gargaaramu dubbisuu jechuudha. Kan eejiidhaan umriidhaan yeroo dhaqnu maal akka nurraa eegamu ijoolleerraas maal akka eegamu guddinni mucaa kootii sirriidhaa jennee akka wanni hin jenneef jechuudha. Kanatu irraa eegama nuun immoo maaltu nurraa eegama isa jedhu deebii isaanuu kenna jechuudha. Baay'ee gaarii. Galatoomii odeeffannoo guddaadha. Takka ilaalleena amma Kaabuu koyyaadha. Yaa namni baay'een ishee fuula duraa ishee ilaallee mucaan kun guddateera. Yaa guddina isaa dheerina isaa ilaallee wanni jedhama garuu duuba isaatti information baay'eetu odeeffannoo baay'eetu jira. Kun odeeffannoo hedduu gaariidha. Akka daawwattoonni keenya keessattuu daawwattoota biyya hambaa kana keessa jiranii ijoolleen yeroo dhalattu yerootti klinika geessuu qabda cheekaappii adda addaa jira. Egaa waan kana xiyyeeffatanii waraqaa kana fuudhanii gatuu osoo hin ta'in odeeffannoo kana dubbisuun akka isaan irra jirudha. Egaa daawwattoota keenya yeroo adda addaatti namoota ogummaa adda addaa qaban gara keessan fidnee mata duree adda addaa kan hawaasa keenyaaf barbaachisu irratti dubbataa jirra. Kanas itti fufna kungaa kan agarsiisu tokkoffaa hawaasni keenya akka maatittis jechuudha akka hawaasaattis akka ummataattis namoota dandeettii qaban namoota irraa barachuu qabnu hedduu qabna. OVU saba kanaaf kan sagantaa kana jalqabe ammas itti fufna. Adaraa akka nama hunda bira ga'u subscribe godha. Yeroo subscribe gootan immoo akka mallattoo wayii maal jedhama afaan oromootiin qaacila natti fakkaata. Wanta sana pressii gochuu hin irraanfatina. Ani yoo dhiyoo kanan bare kanaaf yoo isa tuqxanii sagantaan keenya yerootti gara keessan dhufa jechuudha. Adaraa walii dabarsaa. Wal barsiisuuf as jirra nus amma dandeenyu waan beeknu gara keessanitti ergina isinis gara keenyatti erguudhaani hawaasa keenya utubaa wal barsiisaa deemna jechuudha. Egaa sagantaa keenya har'aa kanumaan kan golabnu aanee taliilee keessummaa keenya har'aa leensu akkasumas lalistuu kan sagantaa kana immoo yeroo hunda qindeessee gara keessan dhiheessu Caalii Yaadasaati. Amma sagantaa ittaan walitti deebinutti kanumaan nagaan nu turaa jenna. Fayyaa nuti.